warra baankii tana gadhaabe seenaa dalageef galata guddaa fi kabajaan qaba. Buura mataa jiru irratti imaamata maranjan iyya mataarra wallaanan jan arra isaanii gadhaabee seenaa dalageef arma walii qabame. Silaa bakkirra walii qabamnu biliyeena 5 arra silaa miliyeena 500 warri ga'e seenaa guddoo qabanii galata guddaallee qaban hawaasa kana bira dhaloota dhufu biraa daran ammoo arra hayyoonni sheekan keenya dubbatan hayyoonni dubbatan waa hedduu dubbatame sheekni keenya yookaan seenaa yookaan sheenaadha jee jira tun waan ifa jiru namuutirraa dhooysaa miti dukkanaa mitiis waan qabeenyi ta'e baankiin taati qabeenyi ta'e gaafa zabana ergamaa rabbiitirraa sallallahu alaihi wasallam ilaa arratti gaafa sirraa eegalamtee qabeenyi waan ta'e tuqamee jira dubbatamee jira deebi'uudhaan namni tokkolleen arra gartee eenyu arjooma eenyu kanna gujaan kana hafuuran nan neenu janneeti malee namu qophooynee dhufnee jira tanaaf guddaarraa eegaluu feenarra gurraas nu seenuu qabdi qabna gurraawwanni dhaggeeffachuu jirruu jirraa jechuudha tan armatti irra wali qabamu sababa nuute sababumaa waan nuutee jira arma wali qabamuuf malee xixiqqooteenya tanaafi miti sooree isaan nu idduu jira jechuudha achirraa akka nu eegalamuun fadhan imma tanaaf sooreessi keenya yookaan karaa madirakaa dhufee akka gurra nu buusee nu gammachiisu feen ol kaanaa simadda sooreessa yaadataa Junaydii Bakri Amleedhaan gara waltajjiitti simadhaanii egaa warra hundeessitoota jalqabaa keessaa obbo Yaadataa Junaydii Banki Ramis